لا إله إلا الله. Har'a Adoolessa 15 2026 waraanni Ameerikaa fi Iraan daangaa dhukaasaa idilee cabsee gara waraana barbadeessaa guutummaa Galaana Arabaa Zoonii Du'aatti ceesisee jira. Yeroo masaraa White House keessatti Pireezidaanti Doonaald Tiraamp bu'uura diinagdee fi lola qilleensaatiin Iraaniin nan jilbeenfachiisaa jechuun labsuun Iraan irraa deebiin dhufee waraqaa nagaa osoo hin taane dhukaasaa misaa'ilaa buufataalee Ameerikaa daaraa godhuudha. Sa'aatii 4 halkan irraa eegalee xiyyaaronnii fi dooniiwwan waraana Ameerikaa sa'aatii 7 walitti fufiinsaan boombiiwwan qulqullina olaanaa qaban dachee qarqara galaana Iraan irratti roobsan. Sa'aatilee muraasa keessatti eegdonni warraaqsa Iraan deebii lafee cabsuun kan seenaa humna galaana Ameerikaa keessatti qaanii guddaa ta'e galmeessee labsan. Misaa'eloonni baalaastikii fi diroononni Iraan sirna ittisa Ameerikaa Patriotii fi tiyaadiin hundaa cabsanii seenanii dho'iinsa suukkanneessaa uumanii jiru. Bal'ina isaa qabannee jirra. Dubbiimaan wiirtuu ajajaa olaanaa Kaatamaa Lambiyaa Ibraahim Zulfiqaar kaameraa dura ba'ee labsii waraana addunyaa sadaffaa fakkaatu dhageessise. Gama kaaniin Axios akka gabaasetti Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp dhoksaatti kutaa waraanaa masaraa White House keessatti walgahii ariifachiisaa fi sodaachisaa tokko jeneraalotaa fi gorsitoota nageenyaa isaa wajjin taa'ee jira. Iccitii isaa ni dhageessu. Yeroo Pireezidaanti Doonaald Tiraamp uggura galaanaa guutuu labsee doonii waraanaa Hulaa Hormuz irratti hiriirsee boba'aa Iraan kunneerraa diinagdee ishee laamsheessineerra jechuun of jechuun Iraan Hulaa Hormuz keessatti dooniiwwan daldalaa 23 ol warra alaabaa sobaa hidhatanii fi sirna tamsaasa isaanii guutummaatti cufatan bobbaastee uggura Ameerikaa cabsitee ba'aa jirti. Haaluma wal fakkaatuun Iraan Tarsiimoo Cufaatii Hulaa Lamaanii kan Hulaa Hormuzii fi Baab Al-Mandab cufuuf qophaa'e labsuun addunyaa akeekkachiisaa jirti. Hulaa Hormuzii fi Baab Al-Mandab yoo cufame diinagdeen addunyaa akkam ta'a? Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News'dha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Waraanni Ameerikaa fi Iraan inni mariidhaan qabbanaa jedhamee eegamaa ture daangaa dhukaasa idilee cabsee gara waraana barbadeessaa guutummaa galaana Arabaa Zoonii Du'aatti ceesisee jira. Yeroo masaraa White House keessatti Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp uggura diinagdee fi lola qilleensaatiin Iraaniin nan jilbeenfachiisaa jechuun labsuun Iraan irraa deebiin dhufee waraqaa osoo hin taane dhukaasa misaa'ilaa buufataalee Ameerikaa daaraa godhuudha. Mee wal'aansoo adhaawaa buufaatii teekinooloojii warra dhiyaa fi labsii afaan ibiddaa faarsotaa kanaa haa ilaallu. Wanti hundi kan dho'ee halkan kibxataa Adoolessa 14 irraa eegaleeti. Ameerikaan kasaaraa waraanaa dippiloomaasii fi dhiibbaa diinagdee ishee irra ga'e uwwifachuuf jecha duula waraanaa fi diinagdee qindaa'aa ta'e tokko yeroo tokkotti labsite. Sa'aatii 10 waaree booda Peentaagoon uggura galaanaa guutuun bishaan Faars irratti hojiirra oolchuu isaa beeksise. Dooniin kamiyyuu gara buufata Iraan akka hin seenne yookaan hin baane dhorkame. Kuni waraana diinagdeetiin Iraanin beelessuudha. Ittaan sun sa'aatii 4 halkan irraa eegalee xiyyaaronnii fi dooniiwwan waraana Ameerikaa sa'aatii 7 walitti fufiinsaan boombiiwwan qulqullina olaanaa qaban dachee qarqara galaana Iraan irratti roobsan. Xiyyeeffannoon isaanii misaa'ilota, diroonotaa fi sirna raadarii Iraan warra Hulaa Hormuz eegan dhabamsiisuu ture. Ameerikaan gocha kanaan Hulaa Hormuz humnaan saaqneerraa Iraanin laamsheessineerra jechuun addunyaatti of beeksisuuf yaalte. Garuu Tiraamp fi jeneraaloti isaa wanta guddaa tokko dagatan. Faarsoonni yeroo hudhaman hin jilbeenfatan inumaa caalaatti sibiila ta'anii ija diinaa dhoosu. Sa'aatilee muraasa keessatti eegdonni warraaqsa Iraan deebii lafee cabsuun kan seenaa humna galaanaa Ameerikaa keessatti qaanii guddaa galmeessee labsan. Iraan xiyyeeffannoo ishee Hulaa Hormuz irraa kaastee kallattiin onnee buufataalee Ameerikaa warra biyyoota Arabaa keessa jiranitti naannessite. Misaa'eloonni baalaastikii fi diroononni of-ajjeesoo Iraan sirna ittisa Ameerikaa Patriotii fi tiyaadii hundaa cabsanii seenanii dho'iinsa suukkanneessaa gaggeessan. Haleellaan inni hunda caalaa addunyaa raasee fi madaallii addunyaa garagalchee baariin keessatti raawwatame. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan ifatti labsee jira. Wiirtuu ajajaa humna galaanaa shanaffaa Ameerikaa guutummaatti barbadeessineerra. Mee kana ija sammuutiin ilaala.
humni galaanaa shanaffaan Ameerikaa gooftaa bishaan abbaa giddu galeessaa wiirtuu dooniiwwan waraanaa fi xiyyaarota Ameerikaati. Iraan wiirtuu kana akkasumas kuusaawwan boba'aa fi meeshaa waraanaa isaa waliin guutummaatti dhoostee daaraa gootee jirti. Kun kasaaraa gamoo qofa miti, kuni xumura gooftummaa Ameerikaati. Waa'insi kun bahareen qofatti hin dhaabbanne gama kaabaatiin Kuweet keessatti wiirtuun dhiyeessii waraana Ameerikaa inni buufata Miina Abdullah keessa jiru misaa'ilaan cileetee ibiddatti makame. Iraan tarkaanfii kanaan Ameerikaadhaaf ergaa ifaa fi dhiigaan barreeffame dabarsite. Galaana kiyya irratti ugguranaaf labsuu dandeessa, garuu ani ammoo dachee Arabaa irratti buufataalee kee hundaa qabiriinsiif godha. Ameerikaan boombii roobsitee Hulaa Hormuz banuuf yaaltus eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan ammoo Hulaan Hormuz hanga ammeenyii fi uggurra Ameerikaa dhabamutti guutummaatti cufamaatee itti ufa jechuun Tiraampiin ijibbaachisee jira. Ittaanaa ministeera dhimma alaa Iraan Kaazim Gaaribaabadiin oftolummaa Tiraampitti qoosuun uggurri galaanaa fi boombiin keessan gonkumaa minjaala mariitti nun deebisu jechuun ifatti labse. Wanti hunda caalaa onnee peentaagoniin dhaabuu fi waraana kana gara sadarkaa dhumaatti of garuun asitti dhufa. Dubbiimaan wiirtuu ajajaa olaanaa Katama Lambiyaa Ibraahim Zulfiqar kaameraa dura ba'ee labsii waraana addunyaa sadaffaa fakkaatu dhageessise. Ameerikaan uggura galaanaa fi boombii isheetiin sarara diimaa keenya hundaa cabsiteetti. Kanaan booda deebiin keenya waan addunyaan kanaan dura ijaan argite hin beeknedha. Nuti seenaa kana afaan ibiddaatiin isaa of duuba deebi'uu hin beekneen barreessina jedha. Kun akeekkachiisaa dippiloomaasii miti, kuni waamicha badiisaa xumuraati. Ibsi kun yeroo ba'u peentaagoon keessatti jeneraalota Ameerikaa dhugaa dhooftu tokko dhoksuuf wixxifachaa jiru. Waraana kana keessatti hanga ammaatti loltoonni Ameerikaa 14 yeroo du'an 400 ol madaa'anii jiru. Baay'inni kun Ameerikaa isheen waraana bahaa giddu galeessaa keessatti lubbuu loltoota ishee qusachuuf amaatuuf dhukkubbii guddaadha. Zulfiqar taatee seenaan hin argineef qophaa yeroo jedhu kasaaraan kun dachaa 10 akka dabaluuf deemu mirkaneessuu isaati. Ameerikaan uggura galaanaa gooneerra jechuun uummata ishee gowwoomsuu dandeessi, garuu dooniiwwan daldalaa addunyaa baay'een isaanii bishaan sana qaxxaamuruu sodaataniiru. Hulaan Hormuz inni boba'aa addunyaa harkaa shanaffaa dabarsuun har'a guutummaatti dirree waraanaa ta'ee jira. Har'a addunyaan masaraa White House keessatti dhugaa dhooftu kan imala waraana addunyaa sadaffaa qabsiisuu danda'u tokko dhageessee jirti. Wanti hundi kan eegale oduu iccitii dhaabbata oduu Ameerikaa beekamaa Axios irraa maddeenidha. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp namichi waraana nan xumuraa nagaa nan fida jechuun uummata Ameerikaa gowwoomsuuf yaalaa jiru. Dhoksaatti kutaa waraanaa masaraa White House keessatti walgahii ariifachiisaa fi sodaachisaa tokko jeneraalotaa fi gorsitoota nageenya isaa wajjin taa'ee jira. Walgahiin kun walgahii idilee yookaan marii dippiloomaasiin turre. Inni labsii waraanaa marsaa haaraa isa kanaan duraa caalaa gara jabeessateedha. Akka Axios saaxileetti Tiraamp misaa'ila Iraan finneerraa jechuun uummata gowwoomsuu dhiisee dhugaa lafa jiru fudhachuuf dirqamee jira. Tiraamp hariidhaan boba'ee ajajaa haaraa tokko dabarsee Iraaniin guutummaatti laamsheessuuf bu'uuraalee ishee warra tarsiimoo ta'an irratti haleellaa barbadeessaa raawwadha. Mee jecha barbadeessaa jedhu kanaam haxiinxallu. Kanaan dura Ameerikaan haleellaa qulqullinaa jettee raadarii yookaan kuusaa misaa'ilaa qofaa rukutti turte. Amma garuu tarsiimoon jijjiiramee jira. Tiraamp Iraan hanga Hulaa Hormuz banuu fi jilbeenfattuutti bu'uuraalee diinagdee ishee warshaalee boba'aa, buufataalee galaanaa, sirna ibsaa fi tarii wiirtuuwwan niwukileeraayyuu daaraa godhaa jechaa jira. Kuni waraana madaallii hin qabne labsuudha. Maaliif Tiraamp gara maraatummaa kanaatti ce'ee iccitiin isaa kufaatii dippiloomaasii fi dhiphina waraanaa keessa jira? Tiraamp Hulaa Hormuz banuuf doonii waraanaa fidee uggura galaanaa labsee ture. Garuu Iraan harka kennachuu dhiisii buufataalee Ameerikaa Kuweetii fi Baariin keessa jiran irratti misaa'ila roobsite. Dabalataan Iraan halkan tokko keessatti haleellaa Ameerikaan godhameen loltoonni ishee 7 buufata Baampur keessatti wareegamuu isaanii labsite. Haaloo jabaa fi murteessaa ni baafannaa jechuun akeekkachiiste. Tiraamp haaloo Iraan kana sodaatee osoo Iraan hin rukutiin dursee rukutuuf filatee jira. Inni osoo isaaniin qophaa'in nuti itti haa roobsinu jechuun jeneraalota isaa ariifachiisaa jira. Garuu Tiraamp wanta guddaa tokko dagatee jira. Faarsonni Hulaa Hormuz banuuf jecha dhiibbaa boombii Ameerikaatiif hin jilbeenfatan. Iraan yoo Hulaa Hormuz saaquu barbaadan dura Ameerikaan guutummaa bahaa giddu galeessaa keessaa ba'uu qabdi jechuun ulaagaa ishee sirriitti lafa keessee jirti. Yeroo pireezidaant Doonaald Tiraamp uggura galaanaa guutuu labsee doonii waraanaa Hulaa Hormuz irratti hiriirsee boba'aa Iraan kunneerraa diinagdee ishee laamsheessineerra jechuun of jajuun dhugaan bishaan faarsirra jiru garuu guutummaatti faallaa kanaati. Iraan bishaan ofii ishee irraa doonii afuuraa fi daldalaa dukkanaa fayyadamtee ijaaraa darii fi saatalaayitii Ameerikaa jaamsitee jirti. Mee shira basaasummaa kan of tuulummaa Ameerikaa bishaanitti dhidhimsu kanaam haa ilaallu. Iccitiin kun kan saaxilame gabaasa iccitii dhaabbata qorannoo nageenyaa galaanaa warra dhiyaa Windward Intelligence fi CNN'tiin.
Tiraamp Iraan doonii tokkollee as qaxxaamursuu hin dandeessu jechuun yeroo lallabu basaasummaan warra dhiyaa dhugaa dhooftu tokko ifatti baase. Iraan Hulaa Hormuz keessatti dooniiwwan daldalaa 23 ol warra alaabaa sobaa hidhatanii fi sirna tamsaasa isaanii guutummaatti cufatan bobbaastee uggura Ameerikaa cabsitee ba'aa jirti. Mee kanaaf ija waraanaa fi teeknooloojiitiin haa xiinxallu. Dooniiwwan kunneen dooniiwwan dukkanaa yookaan tuutee iccitii jedhamu. Yeroo isaan Hulaa Hormuz yookaan garba Oomaan qaxxaamuran raadariin Ameerikaa isaan arguu hin danda'u. Dabalataan Iraan tooftaa afaan Faarsi isa xaxamaa fayyadamti. Akka gabaasni saaxileetti dooniin bobaa Iraan tokko odola Kaark wiirtuu bobaa Iraan isa guddicharraa kaatee kallattiin gara bahaa Chaayinaa osoo hin deemin dura gara buufata Basraa kan Iraaqitti qajeelti. Achitti bobaa Iraan sana akka waan bobaa Iraaq ta'etti ashaaraa sobaa uumte. Ija Ameerikaa duraan nagaan qaxxaamurtee gara Chaayinaa geessi. Kun Ameerikaadhaaf salphina teeknooloojii fi basaasummaa isa dhumaati. Ameerikaan isheen gooftaa galaanaa ofiin jettu akkamitti dooniiwwan tulluu ga'an kanaan arguu dadhabde. Iccitiin isaa muuxannoo guraa Iraan keessa jira. Ogeessi diinagdee Adnaan Mazaariin akka ibsetti Iraan waggoota 40f uggura warra dhiyaa jala waan turteef kaampaaniiwwan sobaa ijaaruun doonii daldalaa wal jijjiiruu fi daldala maallaqa dhokataa qindeessuu keessatti PhD qabdi. Tiraamp waraqaa irratti uggura yeroo labsu Iraan ammoo lafa jalaan diinagdee ishee sooraa jirti. Wanti hunda caalaa peentaagoniin dhiphisee fi diinagdee Ameerikaa tabaala godhe garuu ragaa dhaabbataa taanker tiraakersiiti. Tiraamp waliigaltee nagaatiif jenneetiin uggura kaafne jedhus yeroo waraanni sun dhaabbatee ture keessaa Iraan bobaa baarmeelii miliyoona 50 gara gabaa addunyaatti dhangalaaftee jirti. Torbanuma darbe kana keessa qofaa guyyaa tokkotti bobaa baarmeelii miliyoona 10 guurratteetti. Inni Tiraampiif kiyyoo Cufaatii diinagdeeti. Inni Iraaniin beeleesseera jedhus Iraan ammoo kiyyoon kee afaan qofaa bobaan koo Chaayinaaf iddoo fedhe qaqqabaa jira jechuun koflaa jirti. Gama biraatiin dhimmi kun shira dippiloomaasii Tiraamp saaxila. Ameerikaan nagaa barbaanne jechuun waraqaa mallatteessituyyuu lafa jalaan garuu dooniiwwan Iraan warra nagaa keessa ba'an hundarratti deebistee uggura haaraa keessee jirti. Akka gabaasichi ifa godhetti dooniiwwan bobaa gurguddoon 7 bobaa Iraan guuttatanii garba Hindii keessa dhaabbatanii bitattoota eeggachaa jiru. Ameerikaan dooniiwwan kana sodaachisuuf ija babaasuus Iraan garuu dooniiwwan haaraa 23 dukkana ufiiftee Hulaa Hormuz irraan gadi lakkisaa jirti. Walumaa galatti Ameerikaan doonii waraanaa ishee Galaana Oomaanii fi Hulaa Hormuz irratti hiriirsitee bobaa Iraan kunneera jechuun yeroof jechuun Iraan ammoo dippiloomaasii dukkanaa fi teeknooloojii miliquu fayyadamuun mootii bishaan irraa ta'uu ishee mirkaneessitee jirti. Yeroo pireezidaant Doonaald Tiraamp FM jeneraalota isaa uggura galaanaa goonee Iraanin beeleessinaa jedhanii of jajan Teheraan irraa deebiin dhufee deebii biyya jilbeenfattee osoo hin taane deebiileen caaree diinagdee addunyaa guutummaatti dhuufkeeti. Mee Tarsiimoo Cufaatii Hulaa Lamaanii kan Iraan Hulaa Hormuzii fi Baab Al-Mandab cufuuf akeekkachiise kanaaf ija xiinxalaatiin haa ilaallu. Wanti hundi kan eegalee of tolummaa fi yaalii abdii kutannaa Ameerikaatiin ture. Ameerikaan Iraan dooniiwwan daldalaa Hulaa Hormuz irra darban rukutuu ishee dhaabsisuuf jettee buufataalee qarqara galaanaa Iraan irratti boombii roobsuu eegalte. Dabalataan Tiraamp dooniiwwan waraanaa isaa bishaan Faars irratti hiriirse. Dooniin daldalaa Iraan tokkollee akka hin sochoone bobaan Iraan dhibbeentaan tokkollee akka hin gurguramne jechuun uggura galaanaa haaraa labse. Ameerikaan nuti daldala keenya Hormuz irraa ni dabarfannaa kan Iraan garuu ni cufamaa jechuun abjootte. Eegdonni Warraaqsa Iraan abjuu Ameerikaa kana daqiiqaa muraasa keessatti dhoqqeetti makan. Eegdonni Warraaqsa addunyaatti labsii seena qabeessaa fi onnee dhiyaa cabsu tokko baase. Inerjii fi bobaan naannoo kana dhangala'u yookiin hundaaf ta'a yookiin ammoo eenyuufiyyuu hin ta'u. Mee jecha kana ija waraanaa fi diinagdeetiin haa xiinxallu. Iraan maal jechaa jirti? Yoo bobaan koo hin gurguramu ta'e bobaan Saawudii, Kuweetii yookaan United Arab Emirates gara Ameerikaa fi Awurooppaa hin deemu guutummaatti cufnaam. Kun akeekkachiisa yeroo hundaa Iraan Hormuz irratti fayyadamtudha. Garuu har'a karaan tarsiimoo ishee tarkaanfii tokkoon gara fuulduraatti tarkaanfachiisee jirti. Hulaa Hormuz qofa osoo hin taane ujummoo dhiigaa addunyaa isa lammaffaa Hulaa Baab Al-Mandab guutummaatti ni cufna jechuun labsitee jirti. Asirratti dippiloomaasiin dhiigaa fi diddaa akkamitti addunyaa to'achaa akka jiran ni mul'ata. Iraan Baab Al-Mandab cufuuf doonii ishee achi erguun ishee hin barbaachisu. Isheen humnoota diddaa ishee dachee sana to'atan of cinaa qabdi. Isaanis gootota Yaman Ansaarullah Al-Husiidha. Baab Al-Mandab ulaa bishaanii dhiphaa galaana diimaa fi garba Eden walitti hidhuudha. Bobaan Saawudii fi daldalli Awurooppaa fi Eeshiyaa gidduu jiru guutummaatti karaa kana darba. Mee humnaa fi onnee Husiin qabu seenaa wajjin haa madaallu. Yoonni waraanaa warra dhiyaa Iraan afaaniin doorsisti malee Husiin kana gochuu hin danda'u jechuun of gowwomsuu hin danda'an. Sababiin isaa Husiin bara 2023 keessa waraana Gazaa sababeeffachuun
dooniiwwan Israa'el, Ameerikaa fi Biriteen ulaa Baab Al-Mandab irra darban misaa'ilaa fi dirooniin barbadeessaa daldala addunyaa guutummaatti laamsheessee seenaa hojjetee jira. Huusiin dandeettii kana qabaachuu isaa qabatamaan mirkaneessee jira. Wanti hunda caalaa ba'aa giddu galeessaa dho'iinsa xumuraatiif qopheesse garuu waldhabdee haaraa Yamanii fi Saawudii gidduutti dho'edha. Waggoota afuriif Saawudii fi Huusiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu kabajaa turan. Garuu dhiyeenya kana yeroo Ameerikaan Iraaniin rukuttuun Saawudiin akka Huusiin jedhutti buufata xiyyaaraa sana boombiin tumtee ni waadaa nagaa sana guutummaatti kutee deebiin Huusii atattamaa fi lafee cabsuu ture. Misaa'ilota baalastiikii gara dachee Saawudiitti furgugisee kan agarsiisu waraanni kun daangaa Ameerikaa fi Iraan irra darbee deebi'ee Saawudii Arabiyaa gara zoonii du'aatti harkisaa jira. Saawudiin isheen nagaa barbaanna jettee Tiraamp samii ishee akka hin fayyadamne dhorkitee turte. Har'a ofuma isheetiif waraana keessaa seentee madaa jirti. Ameerikaan amma kiyyoo qara lama hamaa keessa seentee jirti. Gama tokkoon Hulaa Hormuz bishaan Faars keessatti banuuf loltoota 10,000 fi dooniiwwan hedduu fiddee muddamaa jirti. Gama biraatiin ammoo Iraan hulaa Baab Al-Mandab irratti waraana haaraa banteetti. Ameerikaan bakka lamatti bishaanota dhiphaa lama keessatti yeroo tokkotti loluu hin dandeessu. Loltoonni ishee fi dooniiwwan ishee qilleensaa fi bishaan jalaa adamfamanii rukutamaa jiru. Walumaa galatti addunyaan amma dhugaa dhooftuu fi barumsa seenaa tokko ijaan argaa jirti. Tiraamp humna waraanaatiin daldala boba'aa nan to'adha jechuun osoo abjootu, Iraan ammoo ji'oogiraafii fi humnoota diddaa ishee fayyadamtee onnee diinagdee addunyaa harka lamaan hudhuuf qophii xumurtee jirti. Tarsiimoon Iraan yoo nuuf fixan addunyaa walumaan daaraa goonaa kan jedhudha. Addunyaan amma Tiraamp of tuulummaa isaa liqimsee uggura kana kaasamoo yookaan ulaa Hormuzii fi Baab Al-Mandab guutummaatti cufamanii diinagdeen addunyaa kan Ameerikaa dabalatee dukkana qaala'insa jireenyaa fi kasaaraa hamaa keessa seenaa jettee hafuura qabattee ija ajaa'ibsiifannaan eegaa jirti. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaa irraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qoruun dagatinaa. Gara xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.